Ameerikaatti hojjettoonni mootummaa aanaa Saasigaa 27 waraana bilisummaa Oromootiin bara darbe onkoloolessa keessa butamanii fudhatamaniiru erga jedhamee booda waan beekan akka hin jirre maatii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka isaan jedhanitti Naqqamteerraa hojjettoonni kun gara Saasigaatti hojiif odoo deemanii butamuu isaanii mootummaan akka waa'ee isaanii odeeffannoo yerootti hin kennineef himatan. Bulchaan Saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa garuu yeroo caqasametti hojjettoonni mootummaa 27 erga butamanii fudhatamanii booda tarkaanfiin irratti fudhatamuudhaa fi hawaasa naannoorraa ajjeefamuu isaanii mirkaneeffachuu isaanii maatiidhaaf illee ibsuu dubbatan. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii immoo dhimmichi addatti qoratamuu qabaa jedhanii akka dhaabbanni isaanii gocha kana balaaleffatu eeranii Naakoor Malkaa dabalata qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Aanaa Saasigaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 18 bara 2014 konkolaataa otoobisiidhaan hojjettootni mootummaa hojiidhaaf gara Aanaa Saasigaatti imalaa turan 27 waraana bilisummaa Oromootiin daandii irratti nu jalaa butamanii iyyaafannee eessa akka bu'an dhabnee jechuudhaan maatii namoota butaman jedhaman keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya isaaniif akka yaaddaan himuun abbaan ijoollee lamaa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan haati warraa isaanii haala ittiin butaman jedhanii fi yeroo ammaa haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru. Haati manaa koo keessa jirte ijoollee lama natti dhiistee hojii mootummaa akka manaa baate gaafati naanna'aa saayitii lamaan walakkaa silkiin naa dawwalamee hojiidhaaf Saasigaa deemaa naannoo addaa Adaamii jedhamtutti qabamteetti kan jedhamu dhaga'e. Eenyutu qabe isiniin jedhan? Mootummaan yaa'u shanee jedhee kan waamu wobooti qabee jedhanii. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota kanneen qabuu isaaniitiif ragaan keessan maali? Inda keenya malee nurratti hin jiru gaas. Maaliif hanqeyoonaa cal jettan? Nuuni mootummaa aanaa hanga guduraatti gaafataa turre miidiyaa kamittuu qaamni mootummaa nuun dabarsine amma ammaatti sooshaal miidiyaa maaliif dabarsuu dadhabeedha kan nuun jechaa ture nuuni. Ani waggaa lamaan kana guutuu mucaa isheen xiqqoon durbii baay'ee saayikoo ishee miidhamee yeroo garaagaraa hospitaala gaggeessaa hojjetaa kan biraas manaan qabu ofumaa bukeessee ofumaa toshee ofumaan ijoollee lama barsiisaa jira. Komiin mootummaa irraa qabnu tokko akka mootummaatti maatii kana dhiyeessuuf dirqama qaba du'aa sootee fayyaa isaanii. Haati ijoollee afurii abbaan warraa isaanii haaluma wal fakkaataan butamuu himanis horiinuu nama ishee barbaaddu qabdi namni barbaacha dhabee jedhan. Warraa koo yoo guyyaa gaafa sanaa hojii maafi manaa ba'anii deemanii namoonni safaraa deebi'anii dhufanii rakkoon kun akka mudate nuu kaasanii egaa hojjetoota warra ta'anii fudhatanii nuun immoo nu dhiisanii jedhanii namoonni hojjetaan taane deebi'anii galanii gaafa sanaa. Eenyu ka fudhate? Eenyu akka ta'een beeknu hidhatee qaama jirudha irra hojjetaa fuudhanii deemanii waan jedhu nuu kaasu dhiqqinaan jirre keessa maatii kun kan gallee jirru ijoollee Afrikaniin waliin qabnu qoonqoo qofaa miti gaaffii daa'imni sii kaastu waan itti deebisuu hin qabdu sadarkaa Oromiyaa deemuuf xinnoo humna qabnuuf maallaqa jiru wal qabatu xinnoo nu danqee kan godina ragaa qabatamaa harkaa waan hin qabneef sinii kaasuu hin dandeenyu waan jedhudha. Namni jiraataa aanaa Saasigaa ganda Harawaataa ta'uu himan kan biraan ammoo akkas jedhu. Adaamii kana akkasanii loomisha guyyaa tokko bushanii ganda Harawaataa ganduma keenya iddoo bakka addaa Tulluwaataa bakka jedhamutti namoota kana gochaa suukanneessaa irratti raawwatan kan isaan qalan. Ajjeefamanii hanga irraatti lammarraatti lafeen isaanii kan hin kaane awwaalcha hin arganne jiroonni kun. Waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo sana kan ajjeese ni bakka sana qalan bakkuma qonnaa namoota keenyaadha. Hawaasni sa'aatii kanatti argee namoota jaambee kunuunee fuudhaa kan waaleef maatii kan agarsiifne jiroonni kun kan isaanii naannoo sana waraana isaanii kaa'anii irraa dhorkaa turanidha. Gocha sana waraanni bilisummaa Oromoo akka godhe maaliin mirkaneeffattan? Wanni nuti mirkaneeffanne naannoo keenyatti raawwate ijoolleemti keenya illee kan viidiyoo isaa suuraa kaasanii jennaan dhufanii qabanii waltajjii nu teessanii bilbila miimoorii isaanii harkaawanii kan isaan caccabsanii gatan. Ijoolleen bira ga'anii waraabaniin illee sababii sanaan kan horkafatu ijoolleen baay'een qabanii kan isaanii reebamanidha isaan biratti. Bulchaan aanaa Saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa hojjettootni kunneen haala ittiin butaman jedhanii fi gocha kana qaama raawwate jedhan ibsanii jiru. Kallattiidhumaan hojjettoonni kun magaalaa Naqamteerraa gara aanaatti kan isaan dhufaa jiranii aanaa guutuu giddaa ganda Fayyinirraa iddoo addaa Adaamii jedhamutti kan butaman hundumaa baawwa shaneetiin egaa makiinaa guutuudha gaafa sana kan butame ganna kaan caakkaa keessa bakka ta'e kan hirkaa ba'e achi keessaa naannoo nama 33dha kan gara ganda loomishaatti geeffame yeroo sanatti humna nageenyaa kan gadhiifame jira nama 27dha hojjetaa aanaa keenyaati isaan kana akkuma butamaniin naannoo barfan tokkoon booda ganda Harawaataa iddoo addaa Tulluwaataa jedhamu jira iddoo sanatti geeffamanii akka humna baawwa shanee kanaan tarkaanfii irratti akka fudhatame hawaasni kaasaniiru. Isaaf ammoo ragaan jiraaf.
sa'aatii sanatti humni qindaa'anii dafnee qaqqabnee isoo kana qulqulleessuu dandeenyu hin qabnu turre. Erga iddoo sana geenyeen booda immoo dhugaa jiru hawaasni naannoo sana jaarsoleen biyyaa qaamolee adda addaa maal akka fakkaatu sana hawaasa mariisifnee bira geenyerra. Bakki awwaalcha isaanii wanti argame jira. Iddoon awwaalcha isaanii kana kan jedhamu waan addaa argachuu hin dandeenye. Obbo Alamaayyoon komiin maatii namoota butaman irraa ka'u sirriidhaa jechuun waan dafanii ragaa hin arganneef maatii osoo hin beeksisin turuu isaanii dubbatanii jiru. Haala qabatamaa aadaa keenya duudhaa keenyaan namni tokko du'ee kan jettu gaafa awwaalcha isaa agartu yookaan immoo reeffa isaa agartu akka ta'e hin beekama. Garuu evidensii kana argachuu waan hin dandeenyeef dhugaa hawaasii kun achitti kaasaa jiru sana maala goonuu kan jiru sanaa fi koreen tokko lamaan itti ijaaramee qulqulleessaa ture. Waan jiru kanas immoo bakkuma maatiin kun jiranitti namoota kana iddoo tokkotti walitti waamamee karaa koree kanaatiin dhugaan hawaasa bukkee jiru kana waan ta'eef bu'uura kanaatiin beekuu danda'uudhaa qabdu kan jedhu sun kennameera. Maaliif hanga kana barfattan daftanii maaliif ittiin himin? Lakki achitti kennameera kuni baruma 2014 naannoo ji'a 12ffaa keessa. Baatii onkololeessaa bara darbee keessa butamanii turanii ofii miliqanii deebi'aniiru. Namoota jedhaman keessaa bilbila lamaan isaanii argannee irratti bilbillee deebii nuuf kennuuf eeyyamamoo akka hin taane ibsanii jiru. Dubbiimaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Yuunaayitid Isteets Virjiiniyaatii dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin taatee addatti saasiggaatti ta'e jedhame ilaalchisee qorannoonni barbaachisaa erga jedhaniin booda dhaabni isaanii gochicha akka balaaleffatu dubbatanii jiru. Sichuweeshinii waa'ee saasiggaa kana waan irratti amma hin qoratamuu qabudha. Odeeffannoo namni ajjeefameera keessaa namni bulchiisa keessa hojjetee irratti xiyyeeffatamee ajjeefame wanti jedhamu hanga ammaatti waan dhageenyes hin qabnu akka dhaaba keenyaattis akka jinnoo keenyaattis badiidhaa yakka hin balaaleffannas. Ajjechaa kana kan raawwate miseensota waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan jiraattota keessaas waan kaasaniif maalirraa kan ka'e wantoonni akkasii kan ka'an. Haalli nun keessa jirru duula waraana keessa jirru. Waraanni kun immoo lafarratti qawwee walitti kaasni qofa miti. Propagandaan wanti jedhamu jira. Olollis wanti jedhamu. Kanaaf yeroo kanatti waan waggoota 5 darban kana keessatti himannaan nurratti baname lakkoofsa iyyuu hin qabu. Achi keessa wanti dhugaa ta'e persentii tokko gadi ta'a. Komishinarri Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala odeeffannoon hojjettootni mootummaa aanaa Saasiggaa 27 ta'an butamaniiru jedhu isaan qaqqabu dubbachuudhaan hanga ammaatti qorannoon akka irratti hin adeemsifamne ibsanii jiru. Komishinarichi gara fuulduraatti dhimmicha irratti akka qorannoo taasisan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisaa ture yeroodhaaf addaan kutuu isaa jimaatarraa ibsee jira. Ibsi WFP kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni misooma addunyaa kan United States yookaan USAID'n gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisu yeroodhaaf addaan kutuu isaa beeksisee guyyaa tokko booda. Dhaabbileen lamman kun murtoo kana irra kan ga'ani midhaan gargaarsaa namootaan barbaachisaa ta'e alatti gara biraatti geeddaramaa jira jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Nyaata gargaarsaa gara biraatti maqsuun waan fudhatama hin qabne akka ta'e kan ibsani. Daayiriktarri WFP Cindy Mackeen mootummaan Itoophiyaa dhimmicha qorate qaamolee itti gaafatamoo ta'an addaan baasuudhaaf waadaa seenuu isaa simachuu isaanii ibsaniiru. USAID'n WFP'n fi mootummaan Itoophiyaa midhaan gargaarsaa kana kaayyoo isaarraa maqsuudhaan eenyu akka itti gaafatamuu qabu addaan baasanii ibsuu baatanuus maddi oduu Associated Press torban kana ibsa dhiyeesseen qaamoleen mootummaa federaalaa kan mootummoota bulchiinsa naannootii fi humnoota waraanaa gargaarsa kanarraa fayyadamaa jiru jechuudhaan qubatti qabee jira. Gargaarsa midhaan nyaataa kana addaan kutuun kan jalqabame ji'a darbe naannoo Tigraay keessatti yommuu ta'u gochi naannicha keessatti raawwatame qoratamaa akka jirus beekameera. Sababa hongeetii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii 20 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu ibsi dhaabbilee gargaarsaa kun eereera. Dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa WFP'n sagantaa gargaarsaa biroo kan daa'immanii kan haadholiitii fi kan horsiisee bultoota warreen hongeedhaan miidhamanii akka itti fufu jimaata irraa ibsa kenneen beeksisee jira. Sababa walwaraansaa Suudaan keessatti taasifamaa jiruutiin namoonni biyyattii keessaa baqatan keessaa 4,000 Itoophiyaa magaalaa Matammaa keessaa akka jiran ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiifis Bafqaadu. Caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa kan ta'an namoonni 41,200 ta'an amma ji'a waxabajjii 6tti daangaa Itoophiyaa seenuu isaanii kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHA'n karaa magaalaa Matammaatiin guyyaatti ittuu walirraa hin citin namoonni 700 amma 1,000 gahaa jiru.
Isaan keessaa baqattoonnii fi koolagaltoonni biyyoottan biroo 4,000 fi lammiileen Itoophiyaa 8 bakka gargaarsa gahaa argachuu hin dandeenye buufata kellaa Matammaa irratti argamu. Namoottan daangaa irratti buufatanii jiran kanaaf minaanowwaa bishaanii fi wallaansi fayyaa kennamaa jirus gargaarsi taasifamaa jiru baay'ina isaanii wajjiniin akka walgituu hin dandeenye gabaasni kun ibseera. Sababa wal waraansa kanaan Sudaan keessaa kan baqatanii ba'anii lammiileen Itoophiyaa 19,500 Matammaa irraa bakka deemuu barbaadanitti dabarsamuu isaanii kan ibse Oochaan warreen lammiilee biyya biroo ta'anii fi mooraa baqattootaa haaraa bakka magaala Matammaa irraa kiiloomeetirii 70 fagaatee jiruu fi Kumar jedhamee beekamutti ijaaruun akka jalqabame ibseera. Baqattoonni kun karaa Matammaatiin alattis karaa naannoo Gambeellaa, karaa godina Matakkalii fi karaa Asoosaatiin Itoophiyaa seenaa jiraachuu isaanii gabaasni Oochaa kun dabalee ibseera. Poolisiin bulchiinsa naannoo Amaaraa qarshii sobaa miliyoonaan lakkaawwaman ji'oota 9 darban keessa to'annaa jala oolchuu ibseera. Dabalata qabna. Akka poolisiin naannichaa ibsetti ji'oottan 9 darban keessatti maallaqni sobaa birrii Itoophiyaa miliyoonii 16 fi doolaarri 98 to'annoo jala oolaniiru. Komishinii poolisii naannichaatti itti aanaa itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an Kenduu Waldee akka VOA'tti himanitti maallaqaawwan sobaa kun kan tatamsa'aa jiran godinaalee Gondar Kaabaatii fi Kibbaa akkasumas godina walakkeessa Gondarii fi magaala guddicha naannichaa Bahir Daar keessatti akka ta'e ibsaniiru. Waldaa ogeessota diinagdee Itoophiyaatti qorataa kan ta'an Dr. Adam Teessoo yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoota rakkina maallaqa sobaa irraa baraaruudhaaf baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajila bittaaf gurgurtaa karaa bilbila harkaatiin yookaan moobaayil baankiing jedhamuun taasifamu qonnaan bultootaa fi mijeessuu akka qabu himuu isaanii kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw yaada kana irratti deebii hanga'oota baankii biyyaalessaa Itoophiyaa argachuun akka hin danda'amne eereera. Harkifachuu bittaa fi rabsaa hanqina xaa'oo Itoophiyaa keessatiif sababa ta'uusaa ministeerri dhiyeetaa qonnaa biyyattii Soofiyaa Kaasaa VOA'tti himaniiru. Haa ta'u malee hanqinni kun oomisha bal'aadhaaf saaxilaa waraanaa jiraachuu fi ministeerichi xaa'oo kuntaala miliyoona 6 ol rabsuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Qonnaan bultoota biraa komii fi mufannaa bal'aan akka turan ibsan aadde Soofiyaan mootummaan hanqina sanyii fooyya'aa karaa adda addaatiin dhiheessuu fi furuuf hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Oduu biraatiin Suudaanitti jilli addaa mootummaa gamtoomanii biyyattii keessatti nama hin barbaachisne jedhamanii akka biyyattiin seenne uguramuu isaanii mootummaan Suudaan beekseera. Dabalata qabna. Mootummaan Sudaan jilli addaa mootummoota gamtoomanii kun Sudaan keessatti nama barbaachisaa hin taane ta'uu isaanii kan ibse. Walwaraansa biyyattii keessatti adeemaa jiru jajjabeessuudhaan akka mootummaan aangoo gallakkisu taasisuudhaaf hojjechaa jiru jechuudhaan hoogganaan waraana biyyattii erga himatanii torban 2 booda. Hoogganaan mootummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ji'a darbe keessa xalayaa barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin walwaraansi gareewwan waraana biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru akka hammaatu taasisaa jiru jechuudhaan jila addaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees himannaa mootummaa Sudaan kana mormuudhaan jila addaa dhaabbatichaa wajjiniin dhaabbachaa turanus kamisa galeessaa xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Sudaan irraa isaaniif barreessame akka Volker Persi Sudaan keessatti hin barbaadamne beeksiseera. Bara 2021 kaasee ergama mootummoota gamtoomanii Sudaan keessatti kan hoogganaa jiranu jilli addaa kun yommuu murtoon mootummaa Sudaan kun isaan irratti darbu marii dippiloomaatotaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee akka turan beekameera. Walwaraansa ji'oottan 2 Sudaan keessatti itti fufe kanaan namoonni 1,800 du'anii 400,000 fi 25,000 kan ta'an immoo gara biyyoottan ollaatti baqatanii akka jiranuu fi lammiileen biyyattii miliyoonii 25 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu gabaasameera. Walwaraansa Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa hookkaraa Suudaan keessatti ka'eetiin qarqaarsa gahaa akka hin arganne himatan. Karaa biraatiin sababa ajjeechaa fixiinsa sanyiitiif gara Itoophiyaatti deebi'ullee akka sodaatan ibsan. Kanaafis fala dhabuurraa ka'ee namoota gara Awurooppaa hin geessina jedhanii nama daldalan harka bu'u. Dhimma baqattoota kanaarratti gabaasaa Henry Wilkins Chaadirraa erge jaalanneetu dhiyeessa. Erga walwaraansi biyya keessaa kan Itoophiyaa bara 2020 eegale as biyya ollaa taate Suudaan baqattoota Itoophiyaa 70,000 simatteetti.
amma hedduun isaanii obomboleettii wal waraansa Sudaan keessaa eebila 15 eegale keessatti qabamanii jiru. Baqataan Itoophiyaa mooraa naannoo magaalaa Gadaariif ka Sudaan keessa jiru tokko sodaa nageenyaa maatii isaaf qaburraa kan ka'e maqaansaa akka hin dhahamne gaafate bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti. Since like there is no medicine and there is shortage of water and food, also there is a high market price. Qorichi hin jiru. Hanqinni bishaanii fi nyaataa jira. Akkasumas gatiin ittiin waa bitatan olaanaa waan ta'eef baqattoonni eessaayyuu maallaqa argachuu hin danda'an. Ituu maatiin biyya alaa irraa maallaqa erguu fi danda'u ta'ellee asii baankiiwwan cufaadha. Haalli kun erga wal waraansi Sudaan keessatti eegalees jabaatee itti fufee jiraa jedha. Wal waraansi Itoophiyaa keessaa harki caalaan adeemsa nagaa baatii Sadaasa keessa eegalameef galanna ta'u malee kan xumurame ta'us baqattoonni bulchiisa naannoo Tigraayitti deebi'uun ammallee balaa guddaa qaba. Waxabajjii tokko gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhetti waliigalteen nagaa tolfamus duulli namoota gosa Tigraay ta'an irratti gaggeeffamu itti fufee jiraa jedheera. Walitti bu'iinsi Sudaan keessaa otoo hin jalqabiin dur raadiyoon sagalee Ameerikaa baqattoota Tigraay kanneen kaartuun keessa jiran haasofsiisee ture. Miseensota maatii isaanii ammallee Tigraay keessa jiraniif sodaa akka qaban himanii turan. Ijoollee ishee hundaa waliin gara Sudaanitti miliquu ishee kan gaafatamte baqattuun lammii Itoophiyaa Shamsiyaa Ibrahim akkas jetti. يعني ناس تعبانين نحن اللي حصل شنو نحن ما عارف كلهم يعني لا بيت لا اثنين قاعدين هناك نحن هنا لما أما اللي أتجرو والريافان أفران كنونا وجنجرو namoonni ilmi koo yeroo ammaa kana achi jiraachaa akka jiranitti man bilbilaan isaan qunnamuu hin dandeenye.